Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa hegeree biyya teenyaaf murteessaa ta'e jedhamuun dhimma magaalaa Oromiyaa sadii magaalaa Finfinnee, magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Mooyaalee gara murtee tokkotti kan dhufan ta'uun himame. Dirree Dhawaa fi Mooyaaleen bakka buutonni Somaalee, Dirree Dhawaatii fi magaalaa Mooyaalee bakka buutonni Somaalee jalatti akka galtu gaafachuun dhaga'ame bal'ina oduutiin dhiyeesse. Yakka waraanaa raawwachaa jirtu jechuudhaan hatattamaan duula waraanaa kan akka dhaaban Human Rights Watch TPLF akeekkachiise. Manni marii labsiiwwan ijaarsa nageenya diimokiraasii murteessoo ta'an hedduu qorachuudhaan raggaasisuu afyaa'een mana marii bakka buutommata Abboota Akkazaa Caafoo ibse. Sirni awwaalchaa hoogganaa olaanaa Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin ajjeefame Ayatollah Ali Khamenei raawwatamaa jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaan keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma gara bal'ina oduutti dabarra. Komishiniin marii biyyaalessaa guddaan adeemsifamuuf qophiin xumuramuu dhiifame akka ibsa komishinara olaanaa komishinichaa Profeesar Masfiin Arayyaatii fi komishinar Malaak Walde Maariyaam baasanitti konferansiin tun sagantaalee qophii adda addaatiin adoolessa 8 bara 2026 yookaan adoolessa 1 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii dhuftu kan jalqabdu ta'uu hoggaa ibsan nageenyaa fi haala mijataa hirmaatota naannolee magaalotaa fi hawaasa biyya alaa jiraatan hundarraa dhufaniif mirkaneessuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu ibsan. Qaama miidhamtootaaf deeggarsi taasifamuuf qophiin adda addaa kan taasifame hoggaa ta'u hirmaattonni dubartoota daa'imman qaban naannoo nageenya qabutti marii tanarratti akka hirmaatan mirkaneessuu dhaabbileen kunis daa'immanii ogummaadhaan hojjetamaa jiraachuun ibsame. Akkasumallee tola ooltonni hirmaattota cinaa hojjetanii afaan aadaa fi fedhii isaanii hubatanii gargaarsa dhiyeenya taasisan hedduun ogeeyyii komishinichaaf ramadamuu isaanii komishiniin kun ibsa guyyaarraa baaseen beeksise. Gama geejjibaa fi loojistiksiif geejjiba lafaa baaburaa fi qilleensaa qophaa'anii jiraachuu fi haala nageenya ilaalchisee qaamoleen nageenyaa federaalaatii fi naannolee wajjin hojiin nageenyaa qindoominaan hojjetamaa jiraachuu komishiniin kun beeksise. Kana malees bakka jireenyaa keessatti wirtuleen yaalaa yeroof gurmaa'anii hirmaattonni wallaansa sadarkaa olaanaa argachuudhaaf hospitaalonni fi ambulaansonni qophaa'anii jiraachuu beeksise. Komishiniin aanaalee 1300 ol dhaqqabuu fi sagalee qonnaan bultoota horsiisee bultoota fi kutaalee hawaasaa biroo dhageeffachuudhaan ajandaalee biyyaalessaa hedduu walitti qabuu isaallee ibse. Hirmaattonni hanga 2000 adoolessa takka bara 2018tti marii kana kan jalqaban ta'uu beeksise. Gama biraatiin ammoo mariin tun dhimmoota biyyaa murteessoo ta'an irratti murtee kan laatamtu hoggaa ta'u dhimma magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Finfinnee fi Mooyaalee bal'inaan kan irratti mari'atamuu fi murtiin kan itti kennamtu ta'uun himame. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaatii fi teessoo bulchiinsa federaalaa taatee dantaa saba Oromoo fi Oromiyaatii sun itti fufti immoo naannoo if dandeesse taatee kutaalee magaalaa Shaggar dabalattee naannoo Oromiyaa irraa kophaatti fottoquudhaan naannoo if dandeesse taatee hundeeffamuu qabdi gaafiin jettu dhiyaachuudhaan marii tanaan booda murtiin kan itti kennamtu hoggaa ta'u magaalaan Dirree Dhawaa ammoo aanaalee faraddaalee naannoo isa jiraniif itti dabalte naannoo if dandeesse taatee itti fufti immoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee jalaa tokko jalatti qoodamtee bulfamte kan jedhu mana marii kanaaf dhiyaachuun irratti erga mari'atamteen booda murtiin kan itti kennamtu ta'uun ibsame. Garuu bakka buutonni naannoo Somaalee irraa dhufan marii tanarratti hirmaachuuf magaalaa Finfinnee seenan yaada magaalaan Dirree Dhawaatii fi magaalaan Mooyaaleedha bulchiinsa naannoo Somaalee jalatti haa galfamtu jedhu qabatanii dhiyaachuu qaama hirmaannaa marii tanaatiif Dirree Dhawaarraa magaalaa Finfinnee kan dhufe hirmaataan marii biyyaalessaa tokko lammii miidiyaatti himeeti jira. Kana malees kibxata barii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gaafilee tanneeniif mana marii bakka buutota uummataatiif ibsa bal'aa fi deebii kennuuf sa'aatiin muraasa qoftiin kan hafte hoggaa ta'u ibsa ministeera muummee kana jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Yaamicha duguggaa shanii raawwachuu isiitiin qeeqa bitaaf mirgaa isii mudateen wayyaaneen dhaadannoo ani marfameetiin jira jechuu fayyadamuudhaan dargaggoota tiiraa humnaan gara waraanatti bobbaasaa jiraachuu ilaalchise tarkaanfiin tun dhaabbilee idil addunyaa dhalattoota Tigraay fi haadholii garaagaraatiin taasifamaa jiruun gurra idil addunyaa argachuudhaan akeekkachiisni dhumaatti kenname. Dhaabbanni mirga namummaa idil addunyaa Human Rights Watch dhimma kanarratti ibsa cimaa guyyaa irraa baaseen duula waraanaa humnaa kana akka dhaabdan kun yakka waraanaatti jechuudhaan wayyaalee hatattamaan akeekkachiisa cimaatti kenne. Firoota namoota butamanii fi dargaggoota miliqan dabalatee namoota 18 gaafatee jiraachuu qulqulleesse. Ji'oota eebilaa dura turan keessatti aangawoonni naannichaa qabsaa'ota humnoota Tigraay duraanii walgahii ummata
xalayaa fi bilbila irra deddeebiidhaan galmeessuudhaan yeroo ammaa tana humnoota waraanaa duraanii bobbaasuudhaan dargaggootaa fi daa'imman gara duula waraanaatti bobbaasuu ilaalchise dhaabbanni Human Rights Watch TPLF fi akeekkachiisa dhumaa kanne. Duulli kun dhuma baatii eebilaa keessa sakatta'insa jubnaa daandii gubbaa albuuda warqee irratti raawwatameen cimee kan itti fufee waggaa ta'u Human Rights Watch namoota gaaffii fi deebii taasise irrattii fi aangawoota tokko qorachuudhaan dhimma kana mirkaneeffachuu fi qulqulleeffachuu ibsuudhaan yakka waraanaa kana akka dhaaban TPLF ifatti akeekkachiise. Hidhattoonni fi aangoonni Tigraay duraanii ijoollee shamarraniitii fi dargaggoota umriin isaanii waraanaaf hin gahin illee qabanii gara waraanaatti oofaa jiraachuu Human Rights Watch mirkaneesse. Duulli aangoota Tigraay dargaggoota irratti humnaan taasifamaa jiru kun yakka waraanaa ta'uu beekanii akka dhaaban gaafateeti jira. Daayirektariin Afrikaa Human Rights Watch kan ta'e Leeshaa Badar gareen tun duulli kun waliigalteewwan Jineefaa kan cabse waggaa ta'u daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gatte humnaan dirqisiisanii gara waraanaatti oofaa jiraachuun mirga daa'immanii haala suukanneessaadhaan sarbaa jiraachuu beeksise. Akkasumallee daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gatte humnaan yeroo ammaan tana gara waraanaatti bobbaasuu malee dirqisiisanii hidhaa jiraachuu beeksise. Aangawoonni duula isaanii hatattamaan akka dhaaban Human Rights Watch akeekkachiisa cimaa kanne. Gamtaa Afrikaa fi qaamolee waliigaltee Piriitooriyaa deeggaran kanneen akka Ameerikaa, Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa fi gamtaan Awurooppaa aangawoonni Tigraay dhiibbaa isaan irratti taasifamu kana ifirraa qolachuudhaaf duulatti jiran dhiisuu akka qabanis hubachiisan. Dhiibbaan tun aangawoota Tigraay humnaan dargaggoota bobbaasuu, daa'imman hidhuu fi gara waraanaa oofuun mirga daa'immaniitii fi mirga namummaa kan sarbe waan ta'eef dura murteetina akka dhaaban akeekkachiisa. Manni marii bakka bu'oota uummataa waggoota 5 dabran kana labsiiwwan ijaarsa nageenyaaf dimookiraasii murteessoo ta'an hedduu qorachuun raggaasisee jiraachuuf yaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo beeksise. Obbo Taaggasaa Caafoon hojiilee seera baasuu, bakka bu'iinsa hojii, filannoo waliigalaa 7ffaa, to'annoo hordoffii akkasumallee barii biyyaalessaatii fi dippiloomaasii waggoota 5 dabran keessa hojjetaman ilaalchise miseensota koree gorsitootaa fi qindeessitoota mana marichaa waliin marii taasisaa jiraachuu beeksise. Manni marii bakka bu'oota uummataa waggoota 5 dabran kana keessa labsiiwwan ijaarsa nageenyaa misoomaaf dimookiraasii murteessoo ta'an hedduu raggaasisee qorachuu beeksise. Keessumattuu biyyattiin waliigaltee biyyaalessaa uumuuf kan hundaa'e komishinii marii biyyaalessaa hojii tokkummaa biyyaalessaa cimsuuf abdii olaanaan raawwachaa jiraachuu beeksise. Dhaqqabummaa mana marii babal'isuu fi hariiroo uummataa waliin qabu iftoominaaf kallattii kaa'uudhaaf hundeeffame kafileen bu'uura misoomaa nageenyaaf sodaalee nageenyaa ilaalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin hordoffiin cimaan taasifamaa jiraachuu kaasuudhaan bileen qaawwa raawwii hojii fi hanqina itti gaafatamummaa mul'ate biratti itti gaafatamummaa mirkaneessuuf sirnaan ifatti diriiruu beeksisan. Filannoo waliigalaa 7ffaan milkaa'ina olaanaan akka xumuramuu fi bu'aan argameef ammoo qoonni mana marichaa olaanaa ta'uu ibsan. Manni marii ergama isaa bahachuudhaaf faayidaa uummataa fi biyyaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamu itti aantuun afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa taate Aadde Loomii Badhoos ibsiteeti jira. Sirni awwaalchaa hoogganaa olaanaa warraaqsa Islaamaa Iraan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei fi miseensota maatii isaa kanneen ji'oota 2 dura haleellaa xiyyaara Ameerikaa fi Israa'el raawwataniin ajjeefaman Teheraan keessatti ulfina qabuun lammiileen Iraan miiliyoonotaan bakka lakkaa'amanitti awwaalchi isaa taasifamaa jiraachuun ibsame. Walga'iin guddaan uummataa kun gadda guddaa fi kutannoo olaantummaa warra dhiyaa ifirraa ittisuuf mul'ate jechuudhaan ibsame. Jilli awwaalchaa kun masjida guddaa Imaam Khamenei Teheraan keessatti argamu irratti reeffi kun faaruu biyyaalessaatii fi faaruu nageenya leellisaniin sirna salaataa irratti taasifamee jiraachuun ibsame. Hoogganaan sirna salaataa kana yookaan imaamni sirna salaataa kana Ayatollah Jaafar Subaaniin akka ta'e ibsame. Kana malees yeroo ammaa tana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan ilaalchisee madaallii isaanii dogoggora ta'uu ibsee jira. Tiraamp namoota miiliyoonaan lakkaa'aman hiriira awwaalcha Iraan Ayatollah Ali Khamenei irratti hirmaatan erga laaleen booda uummanni hooggantoota isaanii ni jaalata jennee hin yaadne ture garuu nuti dogoggorree turraa jechuudhaan ifkee kun ibsame. Itti dabaluudhaanis guyyaa sanitti qondaaltonni waraanaa fi qondaaltonni Iraan sadarkaa olaanaa qaban hedduun walitti qabamanii carraa nagaa fi marii biyyattii waliin taasifamuu danda'u eeguuf tarkaanfii waraanaa tokkollee isaan irratti fudhachuu dhiisuullee beeksise. Lammiileen Iraan miiliyoonaan lakkaa'aman guyyoota muraasa dabran kana keessatti sirna Ayatollah Ali Khamenei irratti argaman pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp illeen taajjabbii qabu ibsuudhaan uummanni Iraan hoogganaa isaanii akkas jaalata hin seene jechuudhaan sheena'uu isaa beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyuun oduu yeroo kanaaf qabannee kan gammaatti hordofaa turtanii